Kenya dubina kastate, Kenya dubina kastate. Ahia alamu simeya warabu buya. Tokkoffaa kan nuti alamu simeeti. Hangisa san nujjeese dem tokko isa. Gubattan malee mootummaa yaadi garkaa ba'uu hin dandeechanii yaani nama fuudhanii hidhan. Miidiyaa Jawaari takattaltaniiti kana dubbattanii hin hidhamtanii xollaay deemtanii. Silaagaa giddiidhaa maal humna hin qabnu duubaay hin duuna inni lubbuudhaay. Bila feefi bila faa eenyu walirraa faa. Abbaa fedhe haa ta'u shanee haa ta'u ODP keessaa jiraatu namni kamiyyuu seera jalaa hin ba'u. Alamu sime alamu dibe turgaa isanii Oromiyaa irra jira jedhee dhimma isa sodaadhu hin jiru. Naqee kaniif ijoollee nama 8 nurraa hidhu. Sirna haaromsaa amma deemu kana tu wayyaareef dalagaaf shayxana biraatiif kan hin beeyne jira jechuudha. Ahia alamu simeya gobana dache. Ahia alamu simeya warabu buya. Ahia alamu simeya wali galte. Ahia alamu simeya durateriya. Ega katamaan tun qoramtee kantiiba 19 kan duratti harka dhiqataa jiru. Harka miila irratti dhiqatee jiru jechuudha. Tokko borusen in bocokota kechaaba. Koodus nufa bocokotee deem. Beekta jar doolaran warraaqsaa jiran. Miliyoona tokko miliyoona lamooti kenne nugurguradem sus nugurguradem tokkoffaa kan nuti alamu simeeti. Hangisa san nujjeese dem tokko isa. Maalini misooma jedhaniiti zuurii lammataa koottaa wal ga'atoo lafa gallakkisaadhaan nuun jedhan. Ibiddaan nu gubdan malee asirratti jenneen. Gubattan malee mootummaa yaadi garkaa ba'uu hin dandeechanii yaani nama fuudhanii hidhan. Abaawoodhaa Oneegii isinii nu hidhan. Miidiyaa Jawaari takattaltaniiti kana dubbattanii hin hidhamtanii xollaay deemtanii. Silaagaa giddiidhaa maal humna hin qabnu duubaay hin duuna inni lubbuudhaay. Bila feefi bila faa eenyu walirraa faa. Sirna haaromsaa amma deemu kana tu wayyaareef dalagaaf shayxana biraatiif kan hin beeyne jira jechuudha. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galuudhaan waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata bodaa ulfaatiiti mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti. Amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessa ba'u dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Abaaboo keessas mootummaa kana keessas araara kana kan hin barbaanne. Araara kana gufachiisuu kan barbaadu. Fedhii murnaatiif haa ta'u, dantaa dhuunfaatiif haa ta'u, jibba dhuunfaatiif haa ta'u, yookiin immoo ergama diinaatiin haa ta'u kan deemu akka jiru tuttuqaatiin ture. Arra immoo sun zaahiritti bahe. Arra nuti akka xollaay hin seenne kan nu dhoorge Alamuu Simeeti. Itti gaafatamaa jira ODP. Biiroon bilbila hundinuu isumatti akeekan jechuudha. Namni kun xalayaan akka barreeffamne dhooguu qofa osoo hin tahin gara poolisoota achi jirantti bilbiluudhaan doorsisuun akka nu seensifne godhe. Arra kun namni kun qarqoo kan godhe baay'ee godhe. Jalqabuma irraa yoo kan yaadattu taate olola hamaa dhaabbilee lamaan addaan fageessu oofaa ture. Sanboota gaafa walga'iin kun godhamu hariiroon mootummaa fi inni keessa jiru osoo jiru inni dhufeet achitti kan argame. Booda waan san irratti ammoo namni haamiin jiru akkanumaa hin dhufe sadarkaa jirutti. San booda murtii achirraa kan fudhatee sadarkaa waakkachuutii fi koree fi qondaalota mootummaa jidduutti rakkoo uumuu walshakkii uumuu irratti hojjechaa ture. Maali jennee waan tokko tokkos qorachuudhaaf dubbisuudhaaf yaallee turre. Hanga galma gadaasan galma aadaasan akka nuti hin seenne Baqqalaa Jawaar akka hin seenne abbootiin gadaa akka hin seenne ariisisuutti ga'e. Booda bakka namoonni hedduun jirutti xilee hunda irratti mareennee ka walii galle kibban deemtan gara kibbaa Gujii Booraan deemtan jechuudhaan akka hin deemneef nu danqaruu yaale. Kijiba rabbiin jaalanne dhugaa siin jaa. Abbootiin gadaa Gujii Booranaa fixatanii jiranii obbo achiiru galchuu isin hin barbaachiftan jee. Booda garuu hayyama biiroon pirezidantii godheen gara sochoone. Yeroo achi daa'inetti shira ammana hin jedhamne taatee rakkoo guddaa naannoo sanitti uumaa ture. Kabira hafuuti nama qaaneessa
kana dubbachuudhaaf. Yaabeellootti yeroo turretti nu achi turree amma dhumaa yaalla yeroo jennetti kabiraa dhiisii hoteelli nuti keessa turre akka nu baasu akka nu ari'u doorsifame jechuudha. Kanaaf namni baay'een waraanni kibbamaa hin galle kan jedhu warri abaa'oo walitti dheengee fa'aa shoora qabaatan malee shoora guddaa kan taphate Alamuu Simeeti. Ammas deemnee gaafa gaafannu kallattiin kennameera murtoon irras gahameera dhattanii daawwachuu hin dandeessan nuun jedhan. Sababaan akka hin dhiyaanne sababa keenyaanis akka hin hafne nama dubbisaa isaan jedhan hundumaa garaa bal'annee haa dubbisnu. Bifti kun wanti kun nageenya buusuudhaaf araara buusuudhaaf yaalii godhamu sababii ta'eef hamma dhumaatti nama isaan dubbisaa jedhan hundumaayyuu hin dubbifnaa kan jedhuudhaaniti poolisii Oromiyaa bira deemne komishinii poolisii Oromiyaa deemne achi isaaniin argachuu hin deemne waajjira dhaabaa deemne argachuu hin dandeenye itti aansinee eessa dandee koree tokkotu murteesse gaafa isaan jedhan koree kanatti walitti qabaan eenyu gaafa jennee gaafa gaafannu waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaati jedhanii kanaatiif gara waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa deemne pirezidaantiin naannoo Oromiyaa biyya hin turre yeroo sana waajjira isaanii dhanne waajjira isaanii gaafa dhannu walgahii seenuudhaaf jiru nuun jedhan walgahii seenuuf jedhu jedhan jennaan haa ta'u gaa walgahii isaanii haa xumuratan osoo ta'e kunis dhimma ariifachiisaa waan ta'eef walgahii otoo hin seenin dura daqiiqaa 5 illee nu haasofsiisan dhimma kanaaf dhufuu keenya haa beekanii jennee beeksifnee turre garuu achumatti nu dhiisanii walgahii seenanii haga isaan walgahii isaanii xumuratanitti achuma teenyee eegne isa booddee laaqanaaf ba'anii laaqanaati amma isaan deebi'anitti hin eegne ammas achi jiraachuu keenya hin beeksifne ammas walgahii seenuudhaaf jedhanii otuma nu ichi jirru ammas lammata walgahii seenan. Alamuu Simee gobanaa daachee Alamuu Simee waraabuu guyyaa Alamuu Simee na walii galtee Alamuu Simee duratteriyaa. Kan falleessu kana irratti tarkaanfii addaanii fudhata kanaaf nuti tatteenyaa ammoo joor wanta jiru qofa caqasu jira waan ta'eef caaseeffamni isaa kun hanga gubbaa hanga gadiitti sirraa'utti jijjiiramni tokko dhufuu hin danda'u hin dhufuus hin gufata qaama jijjiirama kana gufachiisu immoo qeerroon tarkaanfii irra qubachuus har'aas burus qophiidha. Garee fakkeenyaaf garee Alamuu Simee haleessamaan tana walgahii Adaamaa irratti kalee nama sodaachisaa oolan nama doorsisaa oolan warreen ichi keessaa nu dawwalee jira. Kanaaf jijjiiramni kun kan lafa qabachuu danda'u yoo Alamuu Simeetii fi Nuuree Qamarfaan seeraan nu dhiyaatan qofa. Namni akka hojjete yakkaamessi abbaa fedhe haa ta'u shanee haa ta'u ODP keessaa jiraatu namni kamiyyuu seera jalaa hin bahu. Waa'een biraa Alamuu Simeeti. Alamuu Simee Alamuu Dibee dhugaa isin Oromiyaa irra jira jedhee dhimma isa sodaadhu hin jiru. Naqeeqanii fi ijoollee nama 8 nurraa hidhu. Halkan nama fuudhanii deemuun guyyaa fananii gara fedhan dabarsuun duraan silaa nurraa fedoo jennu ammallee nurraa nafne. Kakana godhu maddi isaa Alamuu Simee. Akka aanaa keenyatti Dr. Alamuu Simee ka jedhamu dhaaba ODP keessa ka hojjetaa jiru kun investimentii lafa uummata keenya uummanni keenya bishaaniif midhaan dhabee har'a beela'aa jiru. Isa kan uummanni lafa keenya gurgureetoo uummata keenya beelatti naqeetoo ture. Lafa keenya gurgurateetiin lafa qotee bulaa keenya gurgurateet biyya Chaayinaa irraa doktara fudhate. Dr. Alamuu Simee. Wanti nu kaanfamnee fi waan mirga Oromootii fi dhimma Oromiyaa waan haasofneef akkasumas immoo nama uummata Oromoo gidirsaa ture. Uummanni Oromoo hin jaalanne bakka numbuu jedhee ka ummanni falme Dr. Alamuu Simeet irratti bakka numbuu jennee hiriira waan irratti baanee fi Dr. Alamuu Simeet irratti hiriirri mormii geggeeffame irratti isintu geggeessaa isintu hoggana jedhamneet qeerroowwan 8 adamsamnee halkaniin butamnee asii fuudhamnee Dr. Alamuu Simee guyyaa sanas dhufaniitiin mormii isaan irratti hiriirri geggeeffame. Yeroo masan komaandi poostiin osoo hin labsamin fedhii dhuunfaa isaatiin waraana konkolaataa lama nurratti buusee guyyaa masan nu qabe. Ajaja Alamuutu kenne bulchaa aanallee yoo gaafannu naa olii Alamuutu nu ajaje nuyi silxaana kenna miti aangoo kenna miti jedha haga xollaay kanaan hidhamuu dandeenya jechuudha. Namichi Dr. Alamuu Simee jedhamu kun yeroo investimentii irra ture lafa jallisii hektaara gara 690 caalu qotee bulaa keenya rasaasan irraa ari'ee gara goda gaaratitti kaan gurguratee abbaa qabeenyatitti kaan itti fayyadamaa ture. Sababa kanaaf uummanni waan isa mormeef hawaasni guutuu waan isa mormeef qeerroo aanaa martiitituyyuu
Hawaasa natti kaasetiin nama orbisiisanii nama jedhee ture. Godina Arsii aanaa martii magaalaa Abboomsaatti hoogganaa biiroo ODP jiddu galeessaa Dr. Alamuu Simee mormuun hiriirri mormii gaggeeffamuun himame. Maaltu salphaatti waliisa keenya dubbiin akkas taate keenya dubbiin akkas